jirani gama biraatiin immoo yeroo amma kana dhiyeenya kana sirraa haasofni jirra barri bara diijitaalidha namni CD kaasetti kan fayyadamu hedduullee jiru haa ta'uti garuu namoonni gama onlaayiniitiin akka argataniif illee biyya keessattis ta'ee biyya alaatti CDwwan isaa weelluuwwan isaa haaraan haala ho'aa ta'een gurguramaati jira keessumaayyuu isaa amma iTunes jedhanii warri biyya alaatti fayyadamaa jiran kana keessatti yeroo jalqabaa sadarkaa sadaffaarra ture sa'aatii muraasa booda immoo sadarkaa lamaffaa jecha kaleessas ilaalaan ture sadarkaa tokkoffaarra ture egaa kaka'umsi jiru baay'ee kan nama boonsuu fi kan nama cimsuudha haaluma wal fakkaatuun garuu immoo gadheen keessaan dhabamtu guyyaa kaleessaa Oromoon hedduun isaanii riipoort godhanii fuula YouTube kanneen cufuudhaaf carraa guddaa ture namoonni kaka'umsa waliin riipoort godhaa isa yeroo darbe nutis himaa turre san irratti jechuudha egaa sirba isaa guutuu isaa namni YouTube irratti gallakkisiin ture garuu sa'aatii muraasa booda riipoort godhamee YouTube sun akka cufamu taasifamee jira kun amma argitanii sadarkaa lammaffaarra jira egaa kun waan hamilee namaa cimsuudha artistoota kaaniif illee waan kaka'umsa guddaa ta'udha yaa ammaan tan sa'aatii amma akka durii kaanii duri khasetti kirrii tokkoon ture sistamiin akkas ture am CD'n wani jedhe CD'n ammaan tana oldee jijjiirame jira kataatuuti ammoo artistoota hedduun sirbi isaanii qabaasanii YouTube irra fe'anii YouTube sunirraa abbaan YouTubecha dursee qarshii wayiin kennaaf ture Hacaaluu kan akka adda ta'een miiruu uummata waan beekamuuf maatiin maxxansiste hara CD'leen CD kana hin dhaggeeffatnami sa'aatii ammaatti digital age akkuma saniin jedhan online am systemiin kun systemii internet gubbaa argattu silkum qabdirra wanni ettaa jechuudha iPhone silk smartphone kanirra kanama iTunes irra $10 jechuudha dollar kaffaltee online bitattaa jechuudha ammoo kataatuuti malee CD nu bal'inaan bitamuu jira maaliif bitama namoonni akka kennaatti wali kennu jirani nam khayyadachuu fi nam dhuga Oromooti wareegame dhuga Oromootiif gatii hin baamne umri kanatti wanni agan geettir dhaqqabde wanni tokkammoo akka malee nagammachiis hardeebe jedhu namooti maaliin miidhamanii jedhe khabraamitti dhufe wagga tokko dabreef laal sobii fixees ganamaati sobii inturo ooleen bulu dafe fade out godha gaafa Hacaaluun du'e warqaan hidhanii kaan ijjeessanii guddoo sobuuf laalan miidiyaan Itoophiyaa 40 gaaf dhugaa Hacaaluuti boo'ee boochisa ture pirezidaantii akka pidiyoon boo'aa turte walumaan beenna miidiyaan raggat baate hardee bisa irratti miidiyaa agami gabaas agami dubbate sobii fixees ganamaaf hin turu dhugaan galgalaan galtee baanan ta'anii dhugaan Hacaaluun mul'anne galuu jirti dhugaan Hacaaluu ani fagoo ka dubbadde keessa Itoophiyaa dhugaa Haqdhabuun Hacaaluu Itoophiyaa diidde miti Itoophiyaa illee hin diigamti obviously kunam waan rabbi bira murtaa jedhee yaadanin kaan ammoo dhugaan Hacaaluu akka bakkalcha baatee mul'atti jechuudha sun keessa tokko onnee uummata Oromoo hedduu keessanu Oromoon durii naannoo Finfinnee kana dhalattee guddatte duunis taayot afaan Oromoo itti dubbattulleen simima beekaa afaan Oromoo kan dubbachuu dheettu dubbiin galtee fi ammaan tan sabboonummaan Oromoo sadarkaan eegamnu gubbaa waan dakka fakkaata kun Hacaaluun kooziin inni du'eef dhugaa Oromooti du'e dhugaan isaa ammoo Oromoo walitti qabuu jirti jechuudha that is excellent waan guddoo nam gammachiisa kaan ammoo wanni anammallee galata galchuu barbaadu artistoota kaasetti isa kan ba'u keessatti namoota hedduu gahee gurguddoo taphate recognize godhuu qabna warra albeem Hacaaluu hojjete keessa mucaan tokko miidha jira dinqisiisee no dhansuunfaa dinqisaa baheera dinqisaa dhiyootaan bahe manidhaa tur sirbi sadii isaatti hojjete Daawwit Faaniin jirti Daawwit Addasaa Kamuuzuu Kaasaa faan artistooti compose godhuun sirbi kanarratti qindeessuun hojjetan lakkoofsan qaban amma hundumaa galateeffachuuf beeki kaan dhiifnee kaan galateeffachuuf illee komii kaasuu malti garuu namooti hojiin Hacaaluu inni sadaffaan yookiin hojiin inni dhumaa kun akka uummata bira ga'u carraaqan hedduu waan si gammachiisaati akeeka namoota mana hidhaatti naquu kana kaasuu barbaadetan amma gaafa akka guyyoon kaase gaafa Hacaaluun wareegamu Hacaaluun gaafsana oppiiduuf illee goota ture kaampiin nafxanyaa kun illee goota itti faarsa turte miidiyaan Itoophiyaa hundi akka gootaatti faarsa turan waggaa tokkoffaan isaa gaafa ga'u garuu oppiidoon hin jirtu beektaa hin jirtu dhabamteetti waltajjii irratti hin jirtu miidiyaa irratti waa'ee Hacaaluu isiidhaa kaaftuun argitu kaampiin nafxanyaa illee kaleessa diina ture illee diina borillee diina akkuma inni illuu waaqni araaramu fi akkuma inni jedhe jechuudha jarrillee hin badde jechuudha si galee sanaaf amma akeeki oppiidoo warra gumaa waan taateef nama CD gurgurullee hin adamsiti nama t-shirtii isaa uffatu hin adamsiti nama waa'ee Hacaaluu faarsu hunduma Jawaar yeroo tokko dubbate na yaadan oppiidoodhaaf gooti Oromoo warra du'etti goota du'e qofa jaalatti goota gaaf jiruun faarsitullee
diina turte beeni ma eenyu warra tikaa itti ramadamanii adamsaan turre gaafa lubbuun jiru akka inni siidiin hojjenne warri mana isaatti manneen muuziqaa caaluu wanni hojjetaa ture hundi reedi ta'aa turan poolisiidhaan beeke. So isaantu OBN irratti sirbisaa kan dabarre mari kanaaf gooti OPDOodhaaf warra wareegame ammayyuu warra wareegameyyuu hin feene jechuudha. Oromootu goota isaa yaadataa jira waltajjii Haacaaluun irra faarfamulatti illee mul'achuun feene uummanni illee jaran barbaadu mul'achuun feene qofa osoo hin taane affeerraaleen hin godhamnee fi akkasuma fakkaata godhamuuf illee hin qabu wanni Haacaaluu dhokateef Abiraam akkasuma fakkaateeta. OPDOon akkuma Haacaaluu hundee warri isaanii kontiroolii jalgalcheet kontiroolii jechuun reed goot warra illee marsiti balbalirra nam fitte uummatiin baqachiifte warri nukkaamsite jechuudha maatii nukkaamsite haqqi isaa qofa osoo hin taane maatii nukkaamsite jechuudha dhugaan ammoo maal jedhan galgalaan galta akkuma jedhan sun gad ba'uu jirti jecha amma kaaftu kun guddoon attole Abiraam haa Jawaari jedhetti Jawaar maal seeta OPDOon qabsaa'ota Oromoo infaarsiti beeta Taaddasee Birruu infaarsiti eenyu infaarsiti Abiyyi Ahmad gaaf tokko gad ba'ee nu ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kan wareegam akkinni ndoone fi yaalii godha ture namis waraana bilisummaa Oromoo abaa'o Laggasaa Wagii yaa diini warri bitaa abaa'o adamsee yookaan qabsaa'ota Oromoo adamsee lafa balleesse muqqottoo beektaa warra OPDO jechuun muqqottoon beektaa miti kadeebisattiin sanyuu fi balleessu warra akkasiiti of course sanyuu fi jechuun hin dandeenyu so they are anan wanni guddoon na gammachiisa fakkeet bagguun fakkeessu baatti miidiyaan OBN faan iyyanii iyyisiisaa turanii sirbi it's okay it's great garuu uummata Oromoo wanni akka malee gammachiisa biyya alafa keessatti guyyaa Haacaaluu kan itti wareegan armaatti akkuma reeffa agarsiifte qeerroo waan kan godhuu jirtu adamsaniidhaan Shaashamanni keessatti uummata karaa gubbaa marsanii shoror keessa turan Haacaaluun lammii Oromooti lammummaan immoo isaa Itoophiyaa biyyi dhibii faranjii keessa Kanaadaa keessatti guyyaa 29 waxabajii 29 maqaa Haacaaluutiin guyyaa Oromoo jedhanii faranjiin guyyaa Oromoo kennite jechuudha Itoophiyaa keessatti ammoo guyyaa hin qabne guyyaa dhiyeessi goota kan faarfachuuf mootummaatti wanni siiqaa nam 450 ol koronaan guyyuma Oromoon walitti qabamte laf balleessaa jechuudha. Kanaafuu waan hin tolchine hin qabdu obstaakilitti ta'uuf gufuutti ta'uuf dhugaa kan ba'uu dhowwuuf in ukkaamsite garuu dhugaan rabbi baasa cabsite baatii we will see. Walumaa galatti kanarra maal hubattaa akkuma durii irra deddeebinee kaasaa turre Itoophiyaa keessa sirni sun sirna Oromoo akka yaaddootti lakkaa'u as a threat. Sigalee goota Oromollee hin feetu Oromummaallee hin feetu Oromoo fi Itoophiyaan akka diinaatti diinummaa beete sirna tokko Oromoo akka diinaatti lakkaa'u jechuudha. Kanaaf amma mataa Oromoo hunda akka diinaatti lakkaa'anii gariin ajjeesanii gariin hidhanii gariin immoo biyyaa godaansan. Instituushinii Oromoo jedhamu hundumaa hin fedhan waan Oromoo waan dubbatu. Ammallee sirnuma durii itti fufee jechuudha. Egalee darbii immoo haqasaa akka hin baane irra ciisanii kan jiran waggaa tokko guutuu. Darbii immoo amma siidaa ijaarreef jedhan amma wareegamni Haacaaluu uummanni haga kana uummanni waan qabuun tishartii maxxansee waan isa ibsu gariin walaloodhaan gariin sirbaan gariin waan danda'u hundumaa gochaa jira jechuudha akka gootaatti faarsa jira. Mee caasaan mootummaa ka maallaqa dila haga kanaa qabu instituushinii hamma kanaa qabu waa'ee Haacaaluu guyyaa tokko kaasuu argitanii beektan miidiyaan mootummaa 50 laayivii akka hin dabarsin dhiifi sagantaa akkan hojjennu dhorkaman si galee dubbiin dubbii Haacaaluu qofa miti beeku dubbii Oromootii fi dubbii Itoophiyaati jechuudha. Egaa mootummaarraa yeroo baay'ee hawaasnis waa'ee Haacaaluu kan haasuuf yeroo baay'ee koomentii isaan nu barreessan maanni warra gumaarraa waa tokko illee guunuun barbaachisu baguma hin godhini waan jedhus egaa namoonni kaasaa jiranii isaan akkasitti haa dhorkanii haa rakkisanii malee namoota 450 olii galma kana keessatti galuu hin danda'amu barsiisii isaa irratti nama haganatu argamu qaba haa jedhan malee garuu sagantaan achirratti qophaa'e sun kan baay'ee nama gammachiisu kan isaaf maludha namoonni achirratti argaman jaarolee irraa kaastee warra bahanii namni mataa Oromoo jedhamu hundi waltajjii san irraa naaf sirri egaa nama gara Arsii lixaa kana sheekicha magaafas baratti argamu inni haasemaa inni waa'ee siidaa isaa fakkaasanii dubbatanii jiranii asiin dura wanti waadaan galame jira
ummata Oromoo miiliyoona kan cufa barbaadu waan ta'eef waan waadaa galtan san yoo maasillee jiraachuu baattanii bakka jirtanitti egaa waan waadaa galtan san galmaan nugaa waan jedhus kaasaniiti jiran egaa isaan dhorkanillee wanti isaa malu waan babbareedaatu ta'aa jira waan ta'eef akka rabbiitti wantoonni maqaa Hacaaluutiin amma tiimiin kun tiimii jabaa ijaaranii faawundeeshinii Hacaaluu hundeessanii jiranii faawundeeshinii sun yeroo dhiyootti waajjira hin qabaata jedhanii jiranii faawundeeshiniin kun gara fuulduratti hojii guddaa qabaachuu danda'a hojiiwwan leegasii Hacaaluu itti fufsiisuu sirbootaan muuziqaadhaan gootummaa Hacaaluu kan leellisu waan qorannoo aadaa sirbaa fi muuziqaa Oromoo irratti waan baay'ee hojjechuu danda'a jedhee yaada. Waan Oromoo fi Hacaaluun hundi isaa karaa faawundeeshinii sanaa fi karaa uummata Oromoo inumata suni hawwii qofa osoo hin taane waan lafarratti Oromoon godhaa jirtu waan ta'eef sanarraa abdii qabna jechuudha. Egaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiillee sagantaawwan torban qopheessaati jirre guyyaa Hacaaluu jedheetti waxabajjii 29 moggaasee guyyaa sanitti egaa sagantaawwan garaagaraa dookumantariiwwan afgaafiiwwan garaagaraa dabarsuudhaaf egaa kennaa addaalli fakkaataa Hacaaluu jennee qopheessineeti turre haa ta'utti garuu guyyaa dhuma wal fakkaatu waggaa isaatti OMNs biyya keessa saatalaayitii irraa balleessaniiti jiranii amma akkuma Biraam duratti jedheessu instituushinii Oromiyaa balleessuun kun maaliif barbaachise mee OMN kana torban dura yookaan torban lama dura humna akkasii qaban tanaan cufuu hin danda'an guyyaa dhuma wal fakkaatu irra maaf gochuun barbaachise kan jedhu gaafa argitu haamilee dhuma Oromoo cabsuu Oromoo gara duubaatti qabuudhaaf waan fuulleffate fakkaata egaa OMN bara duriillee si'a 32 oliif saatalaayitii irraa bahee deebi'ee dhufee jira waan ta'eef egaa hawaasni abdiin kuratina yeroo gabaabaa keessatti saatalaayitii gubbatti dhufnaa jechuun barbaada. Wanni walumaa galatti dhugaa OMN qilleensa irra dha'uun akka wanni Hacaaluun qabaman tolchuun akka Oromoo baay'ee piroojeektiin kun qondaal mootummaa tokko irra dhagee waan kan maal jedhan seeta fagoo murtooftu waan kana Oromoo yoo walitti dhufi morminu rakkaasa for the coming 5 year waggaa 5 ittaanuuf Oromoo walitti hin qabamin baay'inaan humurtee 6 kiiloo irra murteessanii 4 kiiloo irra dabarti. Mallas dur jedhe san Oromoo katanassaa nu balleessi sodaatan humna Oromoo qabu hin beeka warri tun garuu Oromoo tuffatti beekta jechuun namni tuffatamaan silaaftu namum tuffata beekta humni fi waan hin tuffanni hin qabdu bitta tuffatamaa yoo si tuffatellee gatii hin qabu anyways karoorii amma guyyaa Hacaaluuti wanni gaafa Hacaaluun duudama gas gadhangalee bennaan namoota gas gadhumataniif maal in sodaatan bakka barcuma ofiiti waan sodaataniif irreecha Oromoon dhaan maani Oromoon dhaan guyyaa opiniyoon barbaadee dhibiin jiru guyyaa ammoo Oromoo walitti dhuftedhanii terrorize ta'u namoota hedduu yakkama godhanii maani godhanii aguranii cuuf caala ammoo inni gammachiisa Oromoon karaa irra bahee warri mormin malee man isa keessatti Oromoon cufti dhugaa jirtu waan hubachuu jirna fakkaata akka dansa hubata ganaan malee dhugaa sitti hima namoonni kan takkeen beeloftootii watolchuuf yookaan maanechuuf oriu danda'an girrisuu danda'an eessalleen dhaqqaban sobdoota sob rabbi waliin hin jiru dhugaa waliin hin jirtu uumamni waliin hin jiru uumaaf uumamni waliin hin jiru kanaafuu sobdoota dhumii si salphina bagum dhugaa Hacaaluu irra fagaattedha dhugaan Hacaaluu ammoo hin baate 100% kanuma abdii qabaneef. Golamna. Egaa dhimma Hacaaluutu wal qabatee egaa siidiin isaas eebbifameeti jira gabaa irratti argattu waan ta'eef qarshii dhibbaan siidii isaa bitachuudhaan egaa hiriyoottan keessaniif maatii keessaniifis akka kennaatti olii kennaa isin jechuu barbaanna amma muumii gara kaaba Itoophiyaatti haacenuuti waraanni naannoo sanii baatiiwwan 8 ol egaa ture booddee yeroo ammaa kana ammoo ho'a waan ho'i fakkaata naannoon sunii egaa waraana yaa dubbiin noowuti ite kaatee waraanni waan qabbanaa fakkaata garuu dubbiin naannoo sanitti deemaa jiru waan ho'e fakkaata mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'eedhaaf TPLF daaraa botoroo godhee jira egaa boodarra immoo ufuma gaabbee waraana dhaabuu isaa ibsee jira yeroo ammaa kana immoo waraana TPLF magaalaa Maqalee gudditti dabalatee iddoowwan garaagaraa hojirratti galchuu isaa hawaasnis jiraattonni naannoo saniis egaa BBC gubbatti miidiyaawwan garaagaraa irratti argaa turre gammachuu isaa gama garaagaraatiin ibsachaa jira maaltu adeemaa jira. Okay ani jalqabuu fi yaadumaa fi Abiy Ahmed Joo 8 hindur yeroo waraan Tigraay irra labsu yookaan waggaa 3 hindur yoo waraan bilisummaa Oromoo fakkeessa Oromoo irra labsu karoorii Somaali kaayoo waraan suni maaliif yaadamu waan jedhe irraa dubbanne dansa Abiy Ahmed waraan walamaaf labse tokko barcuma ofiitti soda waan qabuuf barcuma ofii eeguuf waraan Oromiyaa illee labse Tigraay illee labse Khalamaffaa Itoophiyaa gudditti ijaaru piroojeektiin Itoophiyaa gudditti Minilik Haayile Sillaasee ijaaruuf Abiy karoorse failed nyaatamte jirti amta barcuma ofiitti fight tolchuu danda'a sulli irra seefii miti gabaabsee explain godhuu fi maaltu tolfame waggaa 3 dura kun dhufee
Oromiyaa keessatti gareen abaawoon wal dhabanii naani adda bilisummaa Oromooti wal dhabnaa waraan bilisummaa Oromoo harka isa kennate gal fixu jalqabe. Edduun isaanii marti nyaachifamanii sababii adda addaa dhalatee warri galteef yoosuma bosona deebi'e. Inni akkuma dhufee namni dursee hubatee Abiyyi Ahmad akkinni Oromummaaf waan Oromummaa jedhama akkin barbaan karoor isaallee keessa maaster pilaan isa keessa akkin jiru waan argeefi warris mormee bosona deebi'ee hin balleessadheetti duulee guyyaa 15 gaafata waraan bilisummaa Oromoo leeluuf akkuma guyyaa 15 kan waan hin jijjiirreef naan galte malee waraan bilisummaa Oromoo waggaa 3 keessatti dha'ee dadhabee sabab waraan suni terrorizimii Oromiyaa kibbaaf lix Oromiyaa giddu galeessa ag Finfinnee dabalatee waan ta'u jiru waliin beeknaa jechuudha. Kaan ammoo waraan Oromiyaa kan irratti riphee lolaa edee deebi'ee waraan Tigraay irra labse. Maaliif labse yeroo sunti TPLF karoorii warra akkan ture. Itoophiyaa gudditti ijaaruuf TPLF cabsuu qabna. TPLF cabsinee meeshaa siin qabdirra deeffannee jennaan we are safe warri kaan maal jedhanii dhaadachaa turanii warri kaan gabsinaachoo. Karoor warra kan qondaaltota Amaaraa gad baatee haasaa turte beekta. Waraan Tigraay irratti labse waraan Tigraay irra labseenii sirrii tamansiisamee garafamee tumamee baqatee waya keessa bahee biyya deebi'ee jechuudha. Piroojeektiin jalqabamaan kan Itoophiyaa gudditti ijaaru Tigraay irraa abdii kutatee baqatee Finfinnee deebi'ee jira. Barcuma ofii 6 kiiloo marsee eegu malee karoora Itoophiyaa gudditti ijaaru nyaatame jechuudha. TPLF strike isiitti fufti jechuudha. Amaar dhaqee dhukka irra kaafti akka 6 kiiloo illee dhufu. Dhaaduu miti baay'ee akka biyyi guddoon dhaadatu TPLF. TPLF jechuun diin Oromoo turte walumaan beena. Ammallee diinuma Oromoon akkasumatti hubadha. Ammoo dhuga beekta nama galchanii. TPLF amansiiftee garaftee tumtee ariitii Abiyyi Ahmad gartee harki kennachiifti. Dhimmi Tigraay nuun dhibuu jedhe. Itoophiyaa gudditti ijaaru karoorisa. Dhimmi Tigraay isin dhibin Itoophiyaan hin diigamte diigamsi bitti arma jalqaba. Tigraay keessa baanaan Itoophiyaa gurri yaayyuu irra cite jechuudha yookaan harki tokkaayyuu irra buqqee jechuudha. Garaan isii maaniin isii Oromiyaa itti aanti jechuudha malee maaniin Abiraam Kaatti Dabruutitti deebi'a. Lolli kaaba Itoophiyaa ji'a 8 guuteere ji'a 8 guutee jira amma lola sanaaf amma sirba baay'ee baay'ee ta'u juuntaa faayidanii sirbi baasanii jiranii raayyaa dhufee misooma juuntaa dhabaase. Amma iskiriptii jijjiiranii sirba biraa sirbi barbaachisanatti fakkaata. Remix godhe. Tokko isaa sirbi lolli suni lola kaaba Itoophiyaa ture kuni seenaa baha Itoophiyaa walumaa galatti seenaa baha Afrikaa keessatti seenaa siyaasa baha Afrikaa keessatti lola hamaa lola godaannisa guddaallee dhiisee darbedha. Kaleessa waa'ee lola sana hordofee waraanni Itoophiyaa Tigraay yookiin Maqalee keessa bu'u hordofee Abiyyi haasaa godhee ture. Haasaa bakkee miidiyaaleen Itoophiyaa walgaanitti miidiyaalee usiin jedhu ogeeyyii miidiyaa jedhan Zahabashaa every warri yuutuubarii jettu marti badhaasa kenna awaardii wayii jechuun waan uummata Itoophiyaa gowwoomsitaniif ka jedhu wayii badhaasaaf waamanii achi lola kanaaf kaayyoosaa fi waan kana kakkaasee ture. Kaayyoon lola sanaa Abiyyi akka jedhutti waggaa 2 dura yaadatanoo ta'e wayyaaneen Maqalee galtee kaaba Itoophiyaa kana meeshaa gurguddaa achi baafachuu barbaanne jedhan. Kaaba Itoophiyaa meeshaa waraanaa gurguddaa ture. Keessumaa mechanized division ka jedhani kifla xooriin mechanized gara caalaan kaaba Itoophiyaa ture harka 70 ol kan ta'u jechuudha. Mechanized jechuun diishkaa misaa'ilii Zuu 27 waan jechuun maashinii jechuudha. Meeshaa waraanaa kan namaa kan ta'e ka maashinii lola. Suni komaandii kaaba keessa ture gara caalaan jechuudha. Maaliif achi ture? Tokkoffaa wayyaaneen labsuun waraana Itoophiyaa kan dhuunfattee waan turteef meeshaa guddaa achi kuufteetti lammeessoo immoo tireetiin Itoophiyaa waggoota 27 darban Eritiriyaa ture. Kanaaf yeroo hundumaa stand by ture komaandiin kaabaa yookiin ajaji kaabaa sun jechuudha. Sanaaf waraanni kaaba Itoophiyaa kaayyoon isaa tokko meeshaa waraanaa achi baasuudhaaf yeroo baay'ee carraaqii guddaa goggotaa turre uummanni Tigraay konkolaataa fa'aa jala ciisee meeshaas ta'ee humna waraanaa achi qabdan hin baastan waan jedhaa tureefi meeshaa achi qabnu baasuu waan hin dandeenyeef achitti jib gochuu dhabamsiisuu barbaanneeti jedhe. It's very tricky by the way waan si qaanessa hoogganni qondaalli waraanaa ajajaa olaanaa waraanaa jedhamu meeshaa waraanaa gurguddaa achi keessaa balleessuu qabeenya Itoophiyaatti bar
qabeenya biyyaati akki balleessita tokko isa jedhee sanaaf immoo itti milkoofne jedha tokko faa military bi achi jiru hundumaa dhaamsineerra lammaffaa immoo karaa dinagdee Tigraay dinagdeedhaan dadhabsiifnee jirra caasaa mootummaallee dadhabsiifnee jirra maqaaleen power house turte power house jechuun center of gravity waraana kaaba Itoophiyaatti ta'ee siyaasa Itoophiyaa kaabaatiif seentarii turte sadarkaa tireetiin hin taane yaaddoon nuuf hin taane irraan geenye jirra inumaayyuu jedhe maqalee fi bashaashaa gidduu amma garaagarummaan hin jiru tokko kaayyoo isaa wajjiniin kan wal qabsiisee kanadha maaliif maqalee ba'an kan jedhuuf tokko karaa Grand Ethiopia Renaissance ida haaromsaa irratti yaaddoo karaa Egypt kana wajjin wal qabsiisee yaaddoo qabna sanaaf of qopheessuu qabna kan jedhu tokko kaasee jira lammeessoo immoo daddaaqama dinagdee biyya keessaa ummanni waan nyaatu dhabuu jira waraana Tigraay keessatti baasii waraanaa qofa osoo hin dabalatiin gara birrii biiliyoona 100 bajeta Tigraay ka waggaa 10 ka ta'u achitti baafnee jirra kasaaraa guddaatu nu qaqqabe waan ta'eef sanaaf achi ba'uu barbaanne kan jedhudha ka biraa immoo proxy war waraana karaa bitaa karaa cinaatiin nurra deemaa jiru fakkeenyaaf warri arabaa lammiilee 50 achi qabnu nurraa baasa jedhanii sunni ergama diinotati ka Egypt faa ta'u mala waan ta'eef lammiilee san baasuufis maallaqa nu barbaachisa sanaaf baafne ka jedhu ka biraa immoo waraana uummataa ka Tigraay uummanni Tigraay waraana keenyaa fi hostile ta'ee jira yaaddoo nuti ta'ee jira jeneraalonni baay'een hoogganoota waraanaa dabalatee achi dhumaa jiru harka kennataa jiru booji'amaa jiru kanaaf keessumaa warri maqalee jiran dabalatee uummata Tigraay akka treetii akka diinatti lakkaa'u jalqabanii jiranii badiin biraa waraanaan odoo uummatarra naqabin achi baasuu barbaanne jedhee waan akkasii koozii akkasii mataa ture jechuudha. Egaa namni kun haasaa isaanillee guutuu isaa caqasaa ture asiin takkaa hin waakkata asiin immoo akka injifatanillee waan haasa'u fakkaata egaa sagantaa sana irratti injifatamneeti miti kaayyoon keenya duraanillee meeshaawwan waraanaa gurguratatu ture isa fudhachuudhaaf ture kaayyoon keenyallee isaan harkaan gaannee jirra waan ta'eef wanti hagana የሚያጓጓ ነገር ጅዳዩ እናን ትግራይ ታችቲ ከነጫለ ወንቲ ነው nama dharraasisu ሎሌራ ከናፍ ኢስኒ ዴቤ ዱፍኔ asitti immoo deebi'eetiin waraanni naannoo san ture waraanni federaala jechuudha naannoo san ture hawaasni Tigree jechuudha diraama guddaa akkatti irratti taphataa ture ufuma afaan fitnaasa maal jedhee dubbata egaa namoonni naannoo sanatti jiraatanii warri TPLF dhufanii waamaa jiranii rakkoo nageenya qabna waan ta'eef tika mootummaa barbaanna mootummaan nu haa tiksu nu jedhanii tole jennee gaafa nuti inni tiksinu immoo warruma nu haa tiksu jedhe santu galgala as deebi'ee waraana kana waraanaa ture jedhee dubbata beektee wanti wal faallessu saa tokko keessa taasaa jechuudha. Awwalam dubbata waan gurguddoo lama irra dubbachuu fedha. Tajalqaba muummichi ministeera waan agamiin mo'atame waan jedhu. Muummichi ministeera waraan qofaan hin mo'atamne. Muummichi ministeera waraanaan hin mo'atame sirriitti tumamee salphifamee gartee lubbuu namoota hedduu gabbaree baqatee finfinnee deebi. Mo'atamee absolutely tumtee midhaasitee amansiiftee mo'ate TPLF. TPLF sababii fi waraan mo'achuu dandeetteef maali? Gaafiin guddoon sun ta'uu qabdi. Abrahaamii yookaan inni khalees muummichi ministeera dubbatu maashinoota gurguddoo isaan qaban barbadeessine jirra meeshaa irraa wanni inni jirra TPLF sabab maashinaatii miti yookaan meeshaa gurguddoo zuufaa misaayilii fa qabaachuu fi miti khasiin mo'achuu dandeetteef sabab lamaan mo'achuu dandeette. Tokko waraanni TPLF abii waliin godha turte waraan kaayooti. Namni kaayoof loluuf namni miindaaf lolu yookaan buddeena lolu garaagarummaa jechuudha. Abiy Ahmed angoofitti uffata kaayoon qaba. Waraanni ammoo inni erga dhaqee Tigraay wal lola ture jiraachuuf yookaan miindaaf yookaan memberes waan ta'eef carraa bira waan hin qabneef dhaqee lola ture. TPLF ammoo maal kaayoo uummati isaanii gudeedamuu jira qabeenyi warra barbadaa'uu jira rakkoo jajjabduu kee jiranii as a seat as a nation yookaan akka uummata of danda'e tokkotti lubbuun turuuf waraan kaayoo godhu jechuudha. Yemmuu shirat tigil jedhanii warri afaan Amaariffaa jedhuun kan siifi dhabri. Kanaafuu TPLF kaayoof lola turte gareen Abiy Ahmed ammoo maani ergama biyyi kan raawwachiisuuf dhaqee jechuudha. Namni kaayoof loluuf kabuddeena lolu wal qixxee waan hin taaneef TPLF milkoofte tumte. Fakkeenya dhibisanii kenna. Afgaanistaan keessatti Ameerikaa waggoota 20 oliif garee Talibaan lola turte. Ameerikaa jechuun biyya addunyaa irraa abba feetu duqqeet godhuu dandeettu.
garuu dhumirratti dadhabdee waggaa 20 booda loltoota hedduu luus goote gallakiftee baatee jechuudha. Afgaanistaan keessa ba'uuf hagam piroosgosaatti gubbaa jirtu hedduu iyya gallakifte. Talibaan kaawwan waan loltuuf Ameerikaa tumtee ofirra baafte. Ameerikaan ammoo maal seete mootamu siin dhossine. Inda geettaa miti Ameerikaan ifuma dubbattee jechuudha. Loltoota gati kaffaluun qabni gati baay'ee kaffalee jira. Keessa baay'ee amantee baatee jechuudha. Abiy Ahmad gama isaatiin laal tokko sittima tokkoffaa dippiloomaasii nyaatame addunyaa firtokkin qabu. Isaayyaas Afwerqi tafe Isaayyaas illee nama biyyiin baqata. 100% I'm sure in baqate jechuudha. Lamaffaa waraanaan TPLF garaftee deebita jirti. Tasadeessoo sappoortarii biyyi keessa qabu sabab sobir deddeebi'ee sobee dhabe jira jechuudha. Opdiyoo keessa yookaan bilxiginna keessa warri duri Facebook irratti bayee nama rabsa waacifee dadhaban. Raayyaan dhufee misoomaan juunta dhabamsiisa dhufaanii remix godhamu. Maqaa dhibiinam albeemii sobaa hin baasini totally waan sadeeniin iyyuu nyaatamee jechuudha. Abiy Ahmad waa tokko san deema 100% Abiy Ahmad agulubbuun kee jirtu yookaan gareen isatu nam sobuuf yaaltu nam uumataa miti warri baay'ee mata ofiitu in soba ofii hin soba ati namni ofii sobu beekta ofii hin soba jechuudha nam dhufee sobsitti mee sobi kan fudhadhu yookaan si jeesa akka soban beekta soba garuu naaman fudhadhii jedhee akkas waan taateef dippiloomaasiillee waraanallee amileellee guutuma guutu injifatame midhaasite injifate TPLF farma dhaabatti itti dhufa booda. TPLF beektaa namoonni yeroo tokko waa'ee dhimmoota Tigraay jiru kana gaafa kaasnu TPLF egaa barbadeessuu keessatti uummanni Oromoo wanti inni kafalee waan tokko lama jettu miti egaa Abiy Ahmedii fi warri isaan fakkaatan dhufanii barcumarraa ta'an malee uummatuma Oromootu qabsuma uummata Oromootiin kan TPLFs maqalee sanitti seente egaa yeroo ammaa kanas Abiyyiin caalaa akka uummata Oromootti yookaan immoo hawaasa Oromoo bal'aatti akka TPLF baduuf namni barbaadu hin jiru ta'uu garuu waan dhugaa jirtu dubbachuun osoo jiru egaa namni mana ofii keessatti hin taane namni uummata ofiitiif hin taane jiru gaarii hin jiraadha barcumaan kiyya akkuma naa'oo ta'a wanti jedhamee yaadamu sirrii akka hin taane jechuumaaf akka simbiraan geenyus akka nuuf hubattaniif barbaanneeti. Oromooni sirna irra qabsaa sirni sun immoo sirna TPLFiin hoogganamu warri kun immoo warra uummata Tigraay irra qabsaa uummata Tigraay fixa ba'an jechuudha. Kuni waraan koozii waraanichaa maali ka ture ka guyyoon jedhu tokko barcuma lammeessoo immoo Itoophiyaa Minilikii fi Itoophiyaa Haile Sillaasee isee faarsaa turan sana deebisuu fi faallaasaa immoo Itoophiyaa disintegrate gochaa jiran Itoophiyaa diigamuu malti ka jedhu amma probabilitiin Itoophiyaa diigamuu parsantii guddaadhaan dhufaa jira. Duumessisaa baay'ee dhufaa jira namni xiinxaltooti baay'een Itoophiyaan diigamuu malti ka jedhu irra walii galan. Kabira Abiy ka Tigraay keessaa bahe gara kasaaraa waraana kanaatti osoo hin dhufin dura uummati Tigraay waraana keenya gariin boojee ammunition jechuun hidhannoo irraa saamaa jira. Kun immoo waan dargii keessatti ta'aa turedha. Kanaaf achi baane jechuun hidhannoo farka nurkatti haftellee hunda kenninee kasaaraa guddaatti deemurra dafnee keessaa baane da'oo kabira dajan attaan jedhani da'oo dhabne da'oon uummata Tigraay da'oo isaan hin turre jechuudha diina tureef jechuudha. Kanaaf waraanni sun waraana uummata Tigraay irratti qaxxeeffate kayyeeffate jechuudha. Tokko sanaaf ba'anii waraana akkanaa mootummaan immoo waraanni akkasii hiika qaba Itoophiyaadhaaf faayidaa qaba ka jedhu irratti namoota siyaasaa Oromoo irra deddeebinee waan kana haasaa turan Jawaar Mohammed Profeesar Mararaa Guddinaa Koloneel Gammachuu fa'aa dabalatee Itoophiyaa waraana akkasii mo'achuu akka hin dandeenye irra deddeebinee osoo waraanni kun illee eegalin haasawaa turanii viidiyoo sana gabaabsinee fudhannee kasaaraa waraana kanaatti deebina. ግን የትግራይን መንግስት የትግራይን ክልል በጉልበት አንበረክካለሁ ብሎ የሚሄድን ኃይል ግን ሁሉም አንድ ሆነው ነው የሚታገሉት። ላይገባቸው ይችላል። አይ ነው የናሽናሊዝም እንዴት እንደሚሰራ ስለማቅ ህወሓትን አጥብቀው የሚተቹት ኃይሎች ሳይቀሩ በክልሉ ላይ በጉልበት እንሄዳለን ብሎ የፌደራልም ሆነ የሌሎች ኃይሎች የሚሞክሩ ከሆነ አንድ ሆነው ነው የሚታገሉት። ይህ ደግሞ ሀገርን ወደ ብጥብጥ ወደ ግጭት ወራል መልሳቸውና ከመቼም ታሪክ መማር ካልቻሉ ኤርትራን መሞከር ጣሊያን ከዚህ ከለቀቀ በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ተቀላቅላ ነበር። ሁለት የኤርትራ ቡድን ነበር ያለው ማለት ይቻላል። አንዱ ቡድን ጠንከር ያለ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር የሚፈልግ ሌላው ደግሞ የማይፈልግ
በጉልበት ጨፍልቀው ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ሲቀይሯት ማዕከላዊ መንግስት የሚደግፈው ሳይቀር በአንድነት ለትግራይ ለኤርትራ ነጻነት ታገለ፣ ወደቀ፣ አሸነፈ፣ ሀገር መሰረተ። በዛ ሂደት ውስጥ በመቶ ሺዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አለቀ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከትግራይ ጋር የሚደረገው ግብግብ አያስፈልግም። እኛ ሀገር ህዝብ አንድ ነገር ማወቅ መቻል አለበት። በጉልበት አንድን ህዝብ እጅ ማሰጠት ፈጽሞ አይቻልም። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ በጉልበት እጅ ለማሰጠት መሄድ ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው። ከዛ ይልቅ ሁሉም ወደ ፖለቲካ ምህዳሩ መጥቶ መደራደሩ ነው የሚያዋጣው። መንግስት ከህዝብና ጉዳዩ ከመመለከታቸው ጉዳዮች ኃይሎች ጋር ሆኖ ጦርነት ማቆም አለበት፣ መደራደር አለበት። ይሄን ጦርነት አይጨርስም ኢትዮጵያ መንግስት። ልባል በሰባዎቹ እኛ ገና ትናንሽ ህፃኖች እያለን ሶማሌ ኢፍትሐዊ ጦርነት አወጀች ኢትዮጵያ ላይ። ወረራ አካሄደች። በመሰረቱ ኢትዮጵያ የነበራት ሰራዊት 3-4 ክፍለ ጦር ነበር፣ መደበኛ ሰራዊት። የኢትዮጵያ ገበሬ ነው ተዋጋው። አብዛኛውን በህይወት አልተመለሰም፣ አሸንፏል። ገብቷል። ያው ሰራዊት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲሄድ አላሸነፈም። እሱ ሰራዊት ሶማሌን ያንበረከከው ሰራዊት ታንኮችን፣ መድፎችን፣ ጄቶችን የታጠቀ የመንግስት ሰራዊት ያሸነፈው የኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራና ትግራይ ነው ግን ማሸነፍ አልቻለም። ገብቶሃል? ጦርነት ፍትሃዊና ኢፍትሃዊ የሚባል ነገር አለ። ጦርነት ውስጥ እውነትና እውነት ያልሆነ ነገር አለ። እውነት ያሸንፋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት በታሪኩ የእርስ በርስ ጦርነትን አሸንፏል። በወራሪ ግን ተሸንፏል። ሀሳብ ገብቷል? በባዕድ ወራሪ ተሸንፏል፣ በእርስ በርስ ጦርነት አሸንፏል። አሁን አንተ እግዚአብሔር ያሳይ አሁን ከዚህ ወጥተህ ቆርጠህ ወስነህ እኔን ለመዋጋት ትነሳለህ። ምን አድርገህ ምን በድዬ ለምን ወንድሜ የሚል ይመጣል። ላትናገር ትችላለህ፣ በቃል አውጥተህ ላትናገር ትችላለህ። ይሄ ነገር አያልቅም። ይሄ ጦርነት ነግሬያቸዋለሁ፣ ለዶክተር አብይም ለለማም ነግሬያቸዋለሁ። ይሄን ጦርነት አትጨርሱት። ማን ያሸንፋል? ለጊዜው እንተወው። ተሸናፊው የኢትዮጵያ ህዝብ በመሃል ገብቷል። ተሸናፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ይጎዳል፣ ሰላም ያጣል። ይሄ ሰብአዊ መብት ጥሰቱ ከዚህ የሚመነጭ ነው። ይሄ ጦርነት መቆም አለበት። hogganoonni kunneen kan irraa dubbataa turan Koloneel Gammachuun waa'ee lola lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa ture waan ture irra dubbataa ture. Mootummaan lola mo'achuu hin dandeenye keessa seenee lola kana dafee dhaabee gara maniitti dhufuu qaba kan jedhudha. Jawaar ka dubbate immoo walumaa galatti gara kaaba Itoophiyaatti lolli deemu lola mootummaa mo'achuu hin dandeenye. Lolli kun immoo lola diina irratti deemu miti by the way. It's civil war. Faranjiin lola waloo jetti malee lola diina irratti xiyyeeffate miti. Olaaltu ammallee taanaan koozii waraanichaa soo laalte deebisee konsikwensii waraanni kun dhaqqabsiisee soo laalte lola diina irratti xiyyeeffate osoo hin taane lola Itoophiyaan itti kasaartedha. Ammallee taanaan lolli kun itti fufee taanaan Itoophiyaa kasaara malee qaamni injifatamullee hin jiru. Bu'aan lola kanallee argamu hin jiru. Falli tokkittiin araaraa fi mariidha baay'ee ammas taanaan jechuudha. Abrahaam yeroo kun nuti muummichi ministeera namichi caalaa Itoophiyaa faarsin jiru afaaniin. Warri kulleeni Jawaar Faalleen Gammachuu Oromoon kamiyyuu yookaan lammi biisuun tacuftinu wan biyya dubbata. Muummichi ministeera Asaarraa immoo nama gisi caalaa Itoophiyaa jaalatin jiru Asaatti akkas. Praktikaali ammoo badii Itoophiyaatiif sabab ta'e argamee jechuudha. Akkam sabab ta'e argame Itoophiyaa itti farsim jechuudha. Kanaan beekamu muummichi ministeera Itoophiyaa itti farsim tiqaxxilaallee warri Itoophiyaa diiguuf dhufu isaanuma bada maani jedha. Namni Itoophiyaa karoorfatee Itoophiyaa diiguuf hojjeta. Gareen karoorfatee Itoophiyaa diiguuf hojjeta hin jirtu. Okay? Akka biyyiteen naatti biyyiteen seef tolchina karaa kamiin tolchuu qabnaa jedhee yaada dhiyeessi malee namni Itoophiyaa dhee balleessa hin jirtu. Garuu Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin garee si haadhuuf dhuftu, garee si saamtu, garee si jeeftu lubbuun jiraachuu ofirra dhowwuun ofirra ittisuun masti taati jechuudha. Waraan lachuu fudhadhu waraana Koloneel Gammachuu ayyaana raasa'u jiru, Jawaar raasa'u jiru. Waraani lachuu Oromiyaa fi Tigraay keessa waraani jalqabee ent mo'ate. Mootummaan itti khasaaru lammiilee nagaa gaaga'u malee kamiin milkaa'e. Waraan bilisummaa Oromoo walii waggaa 3 dur walaanaa hin barbadeessinaa qe'aama buumnaa jedhe.
waraani bilisummaa Oromoo ka barbadaa'e kam lakkoofsi isaa dabala dhufi gaagamuumatti dhaqqabu dabala dhufi lubbuna medduu gaagaam qabeenyuumata barbadaa'e okay waraan Tigraay ka dhumno waraan Tigraay itini Itoophiyaa atti ganattanem jechi dhuma sun calla pointi naa qabad Itoophiyaan atti ganattale malee dhaadatan digamuu yoo jalqabdee jechuudha akkamiin digamuun isii jalqabdee bulchiis tokko jala bulti Itoophiyaa jechuun qaam tokko bulchaan isii tokko mootummaan Abiy Ahmad garee isa tati maqalee bakka buutee biyyoggantu qabatee keessa ba'ee jira jechuudha tootaalii ba'ee jira kanaafuu Tigraay garee shiftaa bulchuu jira jechuudha mootummaan shifteedhaayyuu labsee miti gareen sunin terroristiidhaan eegi labsan mootummaa Itoophiyaatiin wama maltiin qabdu jechuudha am ibsi ganam kan ministeerii barnoota baas tokko argee jira ibsi sun guddoo shakkii keenya galche maal jedhan ministeerii barnoota barattoota yuunivarsiitii Tigraay kee jiran ramadaman dhimmi isaanii mootummaan irra mari'achuu jira san beeksisa maalti ta'uuf deemseeta muummichi ministeera jechisa irraa abdii kutatee jira jechisa akkasii taandeessa taanni godhe maqalee bakka ammaanachi yeximoona gizee kenninaafiyee atmoltoota injifatamneedha ammoo asum deebise garee walaatuun tokko laf gallakkiftee fi bulchiisan yasi boojite chubbita lafuuf alii deeffatte kanaafuu diigamsi Itoophiyaa ya jalqabee already it's already started akkamiin started godha TPLF ammaanachi deebitee Amaar waliin bulti mootummaa naannoo Amaara waliin biyyi tokko taate bulti TPLF admach mootummaa Finfinnee taa'u 6 kiiloo taa'u irra ajaj fudhatte waliin bulti ta'uu dandeettu jechuudha. Kanaafuu naannoon tokko harki tokko Itoophiyaa harki tokko yookaan lukti tokko jechuu ni dandeenya. Lukti tokko irra citti. Kanaafuu lukti taa yoom citti malee gaafiini diigomsi Itoophiyaa jalqabee jira. Ana akkasii taandeessaan godhu. Kaan ammoo taa lammeessoo hattisii dhufuu danda'u waraan kana eenyu jalqabee muummichi ministeera hundaanuu waladhi. At the same time garee cufaan. Oromiyaa keessatti waraan bilisummaa Oromootiin waladhe Tigraay maanii waladhe arma poolitikanyooti jiru. War siyaasaa kaas gargaaruu danda'an idhaa guuree kaaniin ijjeese kaaniin dhabamsiise jechuudha. Finally successful waan ta'e fakkaatee ture probably. Karaa cufaan marfamee dippiloomaasiin kuf birrii tokko namee kennuuf hin jiru. Waraan gamlachuu jiruun iyyuu ka Oromiyaatiin illee akkuma injifate jechuu dandeetta. Naannoo Oromiyaa bakka hedduu ka fudhattutti bakka riibels guruupii kun keechochooti. Mootummaan lafa inni seenne baay'ee fakkeenyaaf lafa kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa mootummaan konfidensiin dhaqee waan tolchee galuu hin danda'u. Kanaafuu biyyi harka mootummaan jirtu jechuudha. Itoophiyaan impaayir dabaan ijaaramti. Impaayir afaan qawweetiin ijaaramti haqa dabirratti ijaaramti waan taateef diigumsi siyaa'u jalqabee jechuudha. Akkamitti obbaa waan jedhu hin beeknu walumaan daawwanne. Egaa Abiy Ahmed Itoophiyaatti farsimaa jedhu malee argatuma jira akkuma isin jettanidha. Amma yeroo baay'ee haasaa isaa keessatti Tigraay hin ce'ee waa'ee Eertiraa gaafa inni haasa'u argita. Eertiraa Tigraay osoo hin taane afaan Eertiraan nutti dhiyaattu wayii waa'ee dhimma Tigraay Eertiraa gaafa haasa'u argita. Waa'een Tigraay dhiisee dhimmi Tigraay nu galchu amma booddee xummuunaa gisee sattanaachwaal amma booda uummannis tasgabbaa'ee ilaalee waan isa fayyaduuf waan isa hin fayyadne haa argu waan jedhu fakkaatanii haaluma fakkaatuun immoo tajaajila bishaanii ifaa telekoomii wal qabatee baankiin tajaajila tokkos naannoo sanatti akka hin jirre himamaati jira. Egaa yoo laaltu nama mataa gaafa laalu nageenyumti inni Eertiraa wajjin buusee iyyuu egaa TPLFin humna dhabsiisuudhaaf warra የጠላት ዘመዴ ነው akkuma jedhan san egaa Eertiraaf Tigraay jaalalli isaaniis ta'ee tokkummaan isaanii waraana asiin dura tureen hedduu laafee jira waan ta'eef kanuma yaadellee waan nageenya sana uumeessin fakkaatadha namoonni sirraasaa jiru. Araarri Itoo Eertiraa araara sobaati baay'ee araara sobaa wasiin jedhu michummaa Abiy Ahmed fi Isaayyaas malee gatiin qabu because eenyu daangeessa Eertiraa walitti dhufe nam lama Tigraay daangeessaa michummaa gaariin silaa michummaa uummataa ture dippiloomaasiin yookiin hariiroon biyyoota lamaanii jechuudha. Amma uummati lamaan walitti dhufu. Tigraay fi Eertiraa fi Amaara walitti dhufa mooree eessa akkamitti uummanni kun walitti dhufee araara bu'ee jetta. Immoo diinummaan hin dabalamu. Diinummaa waraana Itiyoo Eertiraa booda caalaa diinummaa isaa ammaatu Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jira. Abiy Ahmed yeroo baay'ee irra deddeebiin Itoophiyaatti farsin Itoophiyaa jecha spiichii godhu keessatti Itoophiyaa yeroo meeqa tuqee jedhanii warri miidiyaa Habashaa kun irra deddeebi'anii kaasu Itoophiyaa jecha jedhu yeroo meeqa waame ka jedhu fa'a jechuun jaalalli Itoophiyaa isa hoo ta'e jechuudha. Itoophiyaan kan diigamtu afaaniin yookiin immoo kan ijaaramtu afaaniin miti hojiidhaan. Namichi Lidatu Ayyaanoo natti fakkaata Itoophiyaa naashinaalistii yookiin sabboonummaa Itoophiyaa qabaa jedhanii gaafannaan sabboonummaa barcumaa malee sabboonummaa Itoophiyaa waan qabu natti fakkaatu jedhe Lidatu jedhe waan kana. So amma yoo laaltu fakkeenyaaf amma Itoophiyaatti farsim jecha Tigraay nearly biyya ta'uudhaaf de facto state mootummaa lama Tigraay mootummaa of danda'eera
akka Somaliland akka Puntland ta'u jirti yookiin maallaqa ofii maxxanfachuu dandeessi humna waraanaa ofii ijaarratanii jiran TDF Tigray Defense Force isti amma fakkeenyaaf barattoota yuunivarsiitii maqaa dhoofti maallaqa maqaa dhoofne mani maallaqa wal fakkaataa fayyadamna jechuun mootummaa tokkooni garuu waa'ee Tigray nu galchu jedhanii baacaan hin dubbata Redwan waa'ee Tigray nu galchu sicheedha Abiy Ahmed waa'ee Tigray sichi nu galchu so Itoophiyaan Abiy faarsu tamiito jechuun Itoophiyaan hin diigamtu jedhee kan inni daily dhaadatuun kun barcuma saati armirratti malseedhaan san naannoo fi barbaadu tokkotti daroofi waan midhaaddu waan kaate baaba tokkummaa dubbiin filasumti badde pooyinti sun tutte irra deebite Itoophiyaa fi Eertiraa waliin galle walillee galuu hin dandeettu maaliif jennaan Abiyyi fi Isaayyaas walii galanii jiran that's great Eertiraa fi Tigreen ganda hedduu wal balleessaa baate diiwaliiti walii galuu hin dandeenye tokkummaan uumamuu ka danda'e tokkummaa uummati ittaman yoo ground base TPLF loltootii United Arab Emirates drone irratti hirmaattee jirti Eertiraan warra lola turte Amaartii loltoota bobbaafte lola turte warri federaalaa naannoo cufirraa qotiyyoo Oromoo warri nyaatee cuftachuun dhaqa akkana miti TPLF ammoo kophaa fi loltee umirratti injifatti clear yani injifatti midhaasite injifatte maaliif injifatte waatette TPLF uummata Oromoo bira bineensi uummata Itoophiyaa biratti yakko hojjechaa turte uummatu fi bira garuu kabaji qabdi okay ground at man kan keessa ground at on qabaanne olla nama dhaqee waan namni niituu fi injabeeffanne niitii nam bira dhaqee biriyoo odeessaa oole gatiin qabaartu jechuu kanaafuu wanni ta'u jira adoo Itoophiyaa fi Eertiraa waliigaltellee Itoophiyaan ammach laala adoo muummichi ministeera dhaqee Tigraayillee qiyama buusee warra TPLF cufallee hidhanii fixanii warra achi jirullee qabanii galchanii Itoophiyaa yaa'ii diigamti maaliif diigamti Tigree tammachi dhalata Tigree tokko tammachi Amaaraa waliigalee Amaar waliin jiraata so obboleeyyan jedhe waliin jiraata hin danda'amtu dhalata Oromoo tokko Amaaraa wal jaalatee waliin jiraata hin danda'amtu ta'uutti hin jirtu practical argina jirra bitta practical argina jirra kanaafuu tokkummaa Itoophiyaa warri balleessee the little care about Ethiopia by the way akkas jedhetti naman warra maanta nangoo gubba jiru Ethiopia dhimmirran qabu hin shakkin wanni warri haasa cufti just for drama sob anduri addunyaa irratti sadarkaa sobaatiin miidiyaa Itoophiyaa tokkoffa godha amma immoo bilxiginnaan miidiyaa Itoophiyaa illee caalaa sobduu beetta ilsoodaan dhiqattee waan rabbiin jibbu cufa sobdu isaan sobduu akkana argeen beeku Itoophiyaa anam Itoophiyaan Itoophiyaa jechee yaamuu hin dandeenye bakka naannoo Amaaraalleen keessa baata hattaan daawwadhaan who's next gaafiin suna enti taane Itoophiyaa irra godaana miilita kuchite jira inno Abiy Ahmed sega kana beekaa fi naannoo sun gamma naannoo sanitti wanti deemaa jiru qabachuu waan dandeenye fookamoo control gochuu waan dandeenyeef dhimmoota amma ilaallatanii kaamoo wanti priority kennamuu fi qabu jira waan ta'eef egaa gara biraatti sokkinee jirra kan jedhaniif kasaaraa waraana kanaa kaasuun baay'ee barbaachisaadha amma gara fuulduraatti mootummaan kun yoo itti gaafatamummaan itti dhagaamee waraana kana keessatti yoo waraanni dhaabbate kasaara kana himuu danda'e ummati baruufillee mirga qaba Itoophiyaa dhagam kasaarte ka jedhu Tigraay keessatti opereeshinii Alulaa jedhamu kamarsaan lamaan guyyoota 10 gaggeeffame qofa odeeffannoon akka jirutti nama 29 miseensota waraanaa 29 qofatu ni caalan tobba'ee jedhanii kadhume military division 5 wayyaaneen akka himtutti gara kutaalee waraanaa torba fidheetti kutaalee waraanaa 5tu dhumee jedhan sanneen gari caalan gaa akkasinitti me Northern Command yookiin ajaja kaabaa kana keessa Itoophiyaan guddaa kan qabdu makaanized kiflatoorii hedduutu dhabame jechuudha konvooyii yookiin maal jedhanii birat labbas ka jedhan kana gara 300 boojinee jedhan immoo kasaaraa waraana kana keessa ture kanama kaumma namaa jechuun karaa Tigraay keessa namni miseensa waraanaa akka ta'e warri lolle daa'imman dhiirri dubartii shamarran lakkoofsi dhume haga yoonaan beekamu is too much in thousands tens of thousands ka karaa militarii kan waliin beenu United
Arab Emirates dirooni ka fayyadaman gar caalaan isaanii Northern Command kana mechanized division ka jedhamu balleessuudhaaf baay'ee nama caalaa meeshaalee waraanaa achi baasuu hin dandeenye dhaamsuudhaaf kan itti fayyadaman. Meeshaalee kana balleessuudhaaf immoo baay'ee proxy war United Arab Emirates wajjin waliin ta'anii Egypt meeshaalee waraanaa sana balleessuuf tarii qooda keessaa qabdi ka jedhu political analystiin tokko dubbataa jira. Egypt achi keessa interest qabaachuu kabira karaa siyaasaa amma misinformation deemaa jiru kuni karaa siyaasaa mo'atamuu isaaniitti odeessa sobaa karaa absaa jiranii injifannoo dippiloomasii karaa mo'atamummaan dippiloomasii lakkoofsa hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa amma addunyaarraa amantaa dhabee jira guutumatti jechuudha. So tokko lama jette ibsuu hin dandeessu jechuudha kasaaraa waraanaa. Asirratti titiidar kasaara waraanni kun kasaaraan aganuma. That's my question. Amma mootummaan akkamitti ibsa unilateral ceasefire. Nami jidduun see warrumatti nuumatti waraan dhaabee jedha. Gartokke. Waraanni Tigraay waraanaan dhaabuun fedha. Warri dhaabuun fedha. Kanumatti warrum Itoophiyaa kana walii galee waayee waraan dhaabnee jedha. TPLF waraan dhaabdi. That's the question. Waraan malee hin dhaaban. Mootummaan Itoophiyaatti waraan dhaabee xeeruuti malee waraan hin dhaabne. Akkam hin dhaabini agamma dhaadachuu jira. Anytime deebinee maqalee seenaa jedhee dhaadachuu jira tokko lammeessoo intarneetii communication Tigraay jirtu cufe jira jechuudha. Kanaafuu bishaan ibsaa wanna adda adda cittee jirti jechuudha. Waraana jechuun qawwee qofaan nam loluu miti. TPLF akka dhumnu. TPLF yeroo tokko jechuun mootummaan Itoophiyaa sobdu jedhee namatti mun fedhu hin danda'u. Amma achi jechuun nam sammuu qabu namni sammuu hin qabne blindly harka dhaanu. It's good for them. Good for them harka dhaanu. Garuu wani na salphachiisa loltoota bobbaafte been namna rajjeesette loltoota bobbaafte yoo jeesisuuf ergitu loltoota hanke. Yoo isaan qabamanii qiyama argan harka walitti hidhanii miidiyaa gubbaatti baasanii itti taphatanii nurraan qab. Yaa journalist gaazexeessitu yookaan gaazexeessanu evidence mata manaa miti. Solution biraan qabna caaltu wanni achi walitti qabanii jimlaan wal toofan suni qotiyyoo Oromooti miti. Qotiyyoon Oromoo nyaatamti. Nyaatee fite wataaddarri suni. Wanni sun ilmi namaati. Ilmi namaa sun ammoo loltoota Itoophiyaati. Bakki irra dhufan maqaa ofii himachuu jiran. By thousands walitti qabanii moonaa walitti galchuu jiranii jechuudha. Gaafa nami jeefta nama dhattu loltoota hanke. Gaafa ammoo isaan qabamanii yoo jedhani namni nurra qabamin jiru ta'uu akkata. Loltoota Itoophiyaa adoo TPLF dhuftetti hin Finfinnee haate tam taamilee lola. Inni lolta jire waraan koodiin qabtaa inni hubattee jechuudha. Baqachuu callaa machi TPLF dhaadachuu jirti. Istiraak goonaa itti fufnaa itti waraan. Amma walqaa'itti agadee baanaan sun anam Amaaraaf nayi. I really feel bad for Amaras. TPLF wasiitiin loltoota Itoophiyaa meeshaa barbadeessuuf deemtee miti. TPLF ammaanachi meeshaaf dhibi qabdee yaadu because Itoophiyaa diinii si Gibxi faa miti Suudaan faa miti. Warri cufti meeshaanin sappoortaa jechuudha. Inni meeshaan qabdu Itoophiyaan meeshumuu fi balleessa. Kanaafuu maal goolteeta gisiggaasa jalqabdii jechuudha. Look muummichi ministeera dhimmi Itoophiyaa keessa bahe durii mootummaa Hayilasillaasee akka dargee akka Minilik hundeessu suyyaayuudhaan tabbiin dukkanoofte jirti bakka Itoophiyaan diigamaa jalqabu. Lafa barcuma ofiitti sun danda'ama maaliif dadhabsiin jedhe loltooti Itoophiyaa mooraa lolti hin jirtu jechuudha bakka shimfati maal jedhani afaan Oromoo mootamu aminee leeriyaa mootamtee jechuudha maanachi baqachuu caala TPLF 100% waan kana shakkiin qabu TPLF maqalee Finfinnee seentee mootummaa Finfinneen irrukutti. Warri kun warqaawolol dhuga dubbachuuf diikee nama faatu dhuga amanuu qaba. Asii waa jidduutti siiseedha. By the way amma loli warri kun amma akka Finfinnee dhufanii amma gana wanni adda baheen jiru tokkoffaa jarri amma siijin yookiin fottoqanii biyya jaaruu kan danda'u kan jedhu jira. Dhaadannoon immoo haga Eritraa deemnee haga Asmaraa lolla kan jedhu jira. Amaarri sadarkaa itti yaaddoon of hin taane irraan haga geenye cabsinutti hin lolla kan jedhu kan Geetaachoo Raddaa fa'aa dhaadatanii jira. Lolli kuni lola sichi jirutu guddaadha. Lola sichi jiru guddaa. Maaliif aktariin baay'ee amma lola kan. Sigalee amma TPLF deeggarsa humanitarian access warri gaafataa jiran kun deeggarsa waraanaallee kennuu fi danda'u. Sigalee TPLF as keessa jirti lola kana keessa. Amaara police, Amaaraan humni Amaara jedhamu ka Amaara militia, Amaara police, Amaara special police wajjin kun lololu. Kasadeessoo loltoota Eertiraa ammallee
Tigraay irraa yaaddoo qabu hin loolu. TDF hin lolti humni federaalaa hin loolu. Aktarii lola kana baay'eedha jechuudha. Daangaan Amaaraa fi Tigraay gara fuulduraatti it will war torn region ta'uu danda'a jechuudha. Sanaaf akka guyyoon kaase ummati illee keessa jira lola kana keessa. Uummanni Tigraay lola buutu loluu jira. Amaari loluu dandeessi. Lola hamaatu deemuu danda'a. Sanaaf gara fuulduraatti lola hamaatu deemuu danda'a. Lola kana keessatti eenyu mo'ata? Abiy mo'adde kan jedhu yoo TPLF cabsedha. Cabsuu hin danda'u. Wayyaaneen immoo tokko yoo waraana Itoophiyaa kana sadarkaa isaaniif tireetii ta'uu hin dandeenyetti cabsinaa jedhu. At least immoo haga masaraa 4 kiilootti hawwii qabaatu dandeessi. Injifannoo isaanii kana lamaan. Sigalee waraana Itoophiyaa fi waraana isaaniif yaaddoo ta'e hunduma sadarkaa isaaniif yaaddoon ta'een gahu masaraa 4 kiiloo gahu. Sigalee kan lamaaniif lolti sigalee. Yoo argite amma haga walirraa fagaatu namichi TPLF cabsu waan hin yaadamne amma sitti waan yaadamuu hin dandeenye. Kanaafuu lolli kun lola dhumuu hin dandeenye. Lolli kun kan dhumu yoo araarri jiraatee fi nagaan jiraate. warri TPLF